akaawuntii naaf ergiiti. Organama sa'a lama irratti siifan ergasu. Hin barbaada mallaqa amma bas waa'ee biraan barbaadu mallaqnatti ergi. Kanas garuu osoo natti himte bareeda ture. Ani mallaqa siif ka'a, organama siifin ka'a. Organama siifin ka'a garuu ati waan kana waan si baasuu fi waan gaariin hojjetta jedhee yaada. Sirriidhaan beekama akka waan gaariin hojjedha. Kanaaf mallaqa jettee yaadini ani yoo barbaaddes dabaleetu siifan ergaa garuu ati. Hai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jira addaan bannee jirraa miti. Dhufee jira har'allee piraankii adda ta'een qabadhee isinii dhufee wanti adda godhu gaafii addaan gaafachuu hedaa maxarrasharra na dhiisallee ka jedhu sina sodaachisee jira naata saakkaa waan hin beeku dhugaa sirriitti battiremne beeka. Piraankii godhodhamee na jaalataa obboleessa kiyyaa jechuun mucaa abba guddaa kiyyaati akka obboleessa kiyyaatiin jaaladha akka obboleessa kiyyaatiin abdadha. Mee abdii aan irraa qabu san dhugmanaaf kutaa ilaala piraankiidha garuu maxarrasharra xaaroonsaa hin ool jedhee yaada. Isin saduukaa taatanii akkana raamasiiftan abdii guddaa san biraa qaba. Yoo natti mufate jechaadha akkana amansiistan asumaan isin gaafadha. Wanti jechuun hedullee walumaan laalla. Turtiin keessa na wajjin haa turu. Haa ta'u jechaadha. Egaa namni waan akkanaatiin piraankii waliin godhanii ani beeku natti mufatuun isaa akka jirutti garuu isin na duukaa tura. Hayyeettan dawwalaa. Na wajjin tura please. Mucaa abba guddaa kiyya baay'ee jaaladhuudha. Waan inni naan jedhu walumaan laalla. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaadha? Nagaa alhamdulillah jirta. Fayyaadha galata rabbii akkam isin nagaa qabdani? Nagaa wallahi garuu sin beeyne eenyu sagaleen aanaa natti fakkaate natti jirame malee lakkoofsis Itoophiyaadha. Lakkoofsi isaa Itoophiyaadha beektee akkuma tasaa ta'e. Akkuma tasaa ta'e bakka odootti yaadini waraqaa wayinaa dhufeetiin gara biyyaa dhufee beektaa amma Itoophiyaa galee jira. Itoophiyaa jira Finfinnee jira. Eenyu haanammoo? Ani anni maye. Wallahi. Dhugaa. Dhugaa nama nuuni ashooftamoo dhugama jetta. Dhugaa galee jira bakka jechuun akkuma tasaa ta'eetiin inni galetti yaanne. Akkamitti galte osoo hin dawwalin? Silaa dawwaluu ture garuu haalli galeef illee naaf mijataa hin jiru sababuma sanii amma si dubbisee beektaani waan xiqqoo waa tokko sirreesseeni duuba deebi'ee achuma ammaatillee ilaalaa jedheetiin hin gale. Naa haaluma isaatti naan mijatin iyyuu si dawwalee beektaa dhiifama waan sitti hin himiniif dursaa. Maalika garuu nagumarraa mi naguma galtee mi moo rakkoo itti jira moo naguma galte? Laalaa naga'uma galee jireenyuma biyya jechuun yaani biyya kana keessatti jiraachuu waan barbaaduuf waa tokko sirreesseef duuba deebi'aa jedheeti garuu immoo kasi ajaa'iba godhootti yaadiin galeennaan immoo hin beektaa haalli hunduyyuu namaaf hin mijatu akka yaadan san namaaf hin ta'u biizinasa namna na barbaachise beektaa. Maal na barbaachise jedhu? Jechuun maallaqa xiqqoo over na gaafate jechuudha akka yaadee ol jechuudha. Maallaqa akka maal gootu isaa? Jechuun wantoota tokko sirreessu jira beektaa kanaan dura sitti hin himne dhiifama.
beetaanii akka obboleessa kiyyaattas jaaladhaa baay'ee si kabajaa. Waan hundaayyuu waan hojjedhu hundaas tani magaruu waa'ee kanaa sitti himuun xiqqoo natti ulfaateetumaan callisee garuu amma gara biyyaa dhufee jennaan dirqama natti ta'e sitti himuun beeyta. Waan akkasiisan ta'ee maallaqa na barbaachisee amma gabaabamatti maallaqa na barbaachisee beeyte. Maallaqa hagam si barbaachise moo maaliin godhuuf maallaqa moo waan ittiin gadi galtu moo maali si barbaachise? Maatii bira gadi galuu hin barbaada sirriidha garuu asitti finfinneematti waa tokko sirreessaa jedhe. Finfinneetti maal sirreessuu barbaadde jechuun waan sirreessuu barbaadde san geettee nuyi maatii keetiin geettee sirreessinaa wanti ati kophaa sirreessitu maali? Jechuun sirriidha beektaa ammoo jireenya koo dhuunfaadha. Gaafumaa hundi isaa naa mijate dhaga'uus wayyuu amma sitti mur. Rabbi odoo natti himte garuu natti tola. Maallaqa simaaf ergaati obboleettiiti jechuun maallaqaa miti waan maallaqa oliituma siif godha. Garuu wanni ati maallaqa kana wanni ati godhu barbaadu naaf hin galle immoo meeqa barbaadda? Maallaqaan kan baay'ee barbaada dhiisii guddaa barbaada akkan yaade overii dhufe bakka gara Finfinnee dhufee jennaan cirraash hundumti isaatu natti jijjiiramee akkam jedhee sitti wanti hunduuyyuu bakka biizinasa barbaachisaa wanti hunduuyyuu bakka maallaqni ani qabadhee dhufe surmaayyuu bakka sanuyyuu naan ga'us hin jedha. Maali hoo garuu hojiin ati hojjetaa jiru hojiin boonsaa waan fuulduratti si baasudha moo waan akkamii maali moo maallaqa meeqa si barbaachisaa gad dhaabataan natti himi amma maallaqa sarkaan qabu buukirraan qaba. Meeqa barbaaddaa gad dhaabataan natti himi akkasitti waan barbaachisu si bira jiraatu obboleettiitti yaan maallaqaa miti oolu kiyyallee naaf naan jette si kennuu danda'an. Inni immaa sirriidha beektaa ani amma sitti himuun baay'inatti ulfaata hojjedheetuma oo lafa argamee argiteetti gammaddeen na gammachiisa beekta. Sanumaa fi amma bakka osoo maallaquma naa ergite natti tola. Maaliif ani jechuun hojjedhee sii kafala boyzawee jechuun achi deebi'uu barbaada waan ta'eef asitti haala tokko mijeessee waraqaa waan qabuuf hin beektaa achi deebi'ee jennaan bakka yeroo muraasa keessatti maallaqtee sii kafala beekta. Saniifiyyuu baay'inatti tola osoo maallaqnaa ergite. Waa baay'eef beektaa birrii baay'ee na gaafatanii jechuun birrii baay'ee na barbaachisa biyya akkana yaade sanii miti Itoophiyaa keessa galte birrii baay'ee si barbaachisa walumaa gala amma 200 naa ergita jechuudha. 200 meeqa jettee 200 jettee isaa? 200 biyya kana. Maal godhuuf maallaqa kana gahuree wanti godhummaadhi maallaqni kana gahu. Hai duuba kaasitti ni mun jeera war. Rabbi haana osoo natti himte ana natti tola maaliif jennaan amma wanni ati maallaqa hangana gahu barbaadde naaf hin galle yoo rakkoon si kun nama ta'e natti qaamanuu dhufeen kan rakkoo si baasnu ta'a. Hai duuba dhiisi haa kalaas bakka asitti mun feenee jeera bar bakka maallaqna ergisiin jedhaa jira bakka maaf xaaxaa baay'istareeti bakka maallaqnaa ergi bakka hojjedhee gaafaan hojii boonsaa ta'eesi ni argita gaafaan hojii badaas ta'e ni argita waan ta'eef hundaafiyyuu ani hojii kan hojjechaa sitti immoo hin barbaadu maallaqa qofaan sirra barbaadaa siin jee. Maallaqa siif ergaa bara haana amma natti wannen jedhiniiti natti naariniiti ani bara maallaqa siifin kaa sanii olis simaaf kaa rakkoon qabu garuu ati maallaqa kana bas akka ati waan gaariirraan waan gaariin hojjette homaa rakkoon qaban dammoo yoon barbaadde ani maallaqa kana waan biraatinis naannoottis akka
waan ati barbaadde siifin godhaa garuu bakka malitti balleessurra jechuudha si galee. Ay maalani nama barat tokko barreessa way jechuun yaadee akkana hojjedhu beektaa mi'aati. Nin beekaa garuu waan kana maaf na dhoysita ture kun. Duuba cinqiidhiisi waa'ee nin barbaada mallaqa amma pas waa'ee biraan barbaadu mallaqa natti ergi. Kanas garuu ka osoo natti himte bareeda ture ani mallaqa siif ka'a borganama siifin ka'a. Borganama siifin ka'a garuu ati waan kana waan si baasuu fi waan gaariin hojjetta jedhee yaada. Sirriidhaan beektamaa akka waan gaariin hojjedha. Kanaaf mallaqa jettee yaadini ani yoo barbaaddes dabaleetu siifan ergaa garuu ati kan si dhaamu qofti namni ni beekta waan namaan jedhu. Yaa. Jecha namaa soo dhagahullee hin taane ati sammuma keetiin akka nama yaada qabu tokkotti hojjettee waan sirraa mul'atu waan yookaan ilma namaa biratti dhageetti qabu tokko hojjettee yoo kan kana hojjettu ta'e ani mallaqa 200 miti san siifan erga. Kanaas baqa hamma siifan erga akka wanti kiyyaarratti naa galchi. Ayyee akkaawuntii naaf ergiiti. Borganama sa'a 2 irratti siifan ergasu. Miskiina kiyya dhiifama guddaan firaakii taatee jirta. Firaakii si godhadhee ani Itoophiyaallee hin galle. Wallahi ani galle jiru barsila na galle. Wallahi waan akkana firaakii na goonan sirrii. Natti naarin ka badde natti naarin. Wallahi garuu rabbi na baaseera. Badde. Osoosis ka dhoorgadhu ta'e garuu baga na baase garuu firaankiin akkanaa kun wallahi iddoo ulfaataadha sirrii miti. Jechuun an akkati nan dhoogganne hin beeka miskiina koo kanaafuu si gaafadhe. Wallahi Dhiifama kaan otoo ati hin qabattellee otoo ati immoo akka maallaqa qabdu hin beektamu si gaafadhe beekta ammoo ati akka natti garaan jabaanne hin beekaa si gaafadhe otoo ati garaa jabaattellee immoo sitti mufadhu piraankii waan si godhaa jiruuf jechaadha. Naaf galatoomee piraankii taatee jirta hanni tuub irratti mootiyyuuf daawwadhu siinja sagalee kekkee. Thank you so much my brother. So I love you. Okay, nagatti. Mufattee. Wanna kana renjiro garuu firankii na goota jedhee yaanne. Garuu waan obboleetti koo taateef waan godhuun qabu garuu osoo nama biraa taateen hin kabala ture. Tamam kida kues jedhe Sudaanin bakka anis sirraa hojjetadhe. Ayyee nagaatti isheeshi. Naaf jiraadha. Dhiifama kaa. Okay. Gaaf biraa akkanatti hin cakkanne sin sabu ammaan achi. Ayyee nan sobiin amma achi anis nama nuusa yoo na sobdellee of shakkaa deema. Dhugaa sin sobu ammaan achi kun olaal kabajamtoota kiyya duratti sin jaara sin sobu ammaan achi. Ayyee akkasitti kabajamtoota daawwattoota haanii tokko subscribe godhuun qarqaraa jedhaan dhaamsa keessaa. Dhaamsisaa subscribe godhaa like share godhaa viidiyoo isiniin jedhee jira obboleessa akkanaa rabbi isiniif haa kennu. Innis dhugaarii tolootti himiniin piraankiin isaa godhe annan beeka jechuun namaaf dadhu tokkodha waan ta'eef iyyuu waan deebisus waan an beekuuf iyyuu piraankii isaa godhe. Akkasii isiniin jedha ammoo barumsa waan akkanaatirraa fudhachuu qabdanii maaliif nama rakkatee cinaa dhaabbachuu qabdan isiniin jedha namni rakkina keessaa bahuu hin danda'a waan ta'eef na akkasitti isiniin jedha waan hojii turtaniif galatoomaa isiniin jedha viidiyoo hamma dhumaatti dhaggeeffachuu keessaniifis galatoomaa
like share gochuu hin irraanfatinaa yaada keessan immoo comment nuuf gochuu hin irraanfatinaa yeroo jalqabaatiif obboleessa kiyya prank godhe galatoomaa bye bye